Abawaasi Yesuus Kiristoos ani gooftaa gooftotaatii jedha. Ani mootii moototaatii ani jiraata baruu. Silteen Ameerikaan Donald Trump gooftaa gooftotaati addunyaa irratti ni beektan akka akkas ta'e. Ameerikaan akka beeytu. Okay, gooftaa. Okay, Yesuus Kiristoos gooftaa. Okay, thank God. Okay, Yesuus gooftaadha. Gooftaan isa ilaala. Gooftaan lammaffaa ta'e eenyu? Gooftaan isa argisiis lama hin jiru. Maa Yesuus ani gooftaa gooftotaati jedhe. Amma fakkeenyaaf ani barsiisaa kanaatiin jedhe. Barsiisaa isa abaluuti. Barsiisaa bishaati. Yoon jedhe ani barsiisaa keetii atis kakabiraatiif barsiisaadha. Gooftaa gooftotaa gootan. Yesuus malee gooftaan ni jiraami? Abu Muaz. Ila wanti bakka kasir saragaan waa baasan. Injirtu garuu okay. Inni namaatiif inni waaqaa tokko miti. Okay, waa isin jira. Waan laaftu jira keenya. Waan laaftu isin irraa fixa. Dhaggeeffadha ka xiqqoo daqiiqaa tokko. Eeshi mee haasa'e. Yesuusii fi bulchaan biyya lafaatii fi ergamaan Rabbii akkuma isin jettanitti ergama Rabbii yoo ta'e tokko miti. Maaf tokko miti. Ergamaan Rabbiitii fi namni tokko. Ergamaan Rabbiitii fi namni maal uumama hundinuu tokkuma yaa. Inni qulqulluumi. Mee dhaabbadha eenyutu jechuun qulqulluu mitiin jenna eenyu qulqulleessa Yesuusiin. Yesuus qulqullummaa isaatiin. Eenyu qulqulleesseen jedhe. Okay, fakkeenyaaf daa'ima tokko galgala kana dhalata. Daa'imni san yakkamaadha moo yakkamaa miti? Gaafa biyya lafaa boo'u cubbamaadha. Holdan mee sammuun deebisa. Daa'ima tokkootu arra naa dhalata. Amma sekendii takka daqiiqaa takka dura naa dhalata. Daa'imni san yakkamaadha moo cubbamaa miti? Gaafa biyya lafaa dhufe cubbuudha bakka cubbamaadha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos cubbama gaafa dhalate gaafa biyya lafaa dhufe miti? Kiristoos inni waaqa kaa Kiristoos waaqa kaa. Yesuus biyya lafaan dhufne? Yesuus biyya lafaan dhufne? Kanaafuu cubbama kaaninis? Okay, akka wangeela Yesuus akka cubbamaa ta'e ni beektanii? Akka cubbamaa ta'e. Kanaafuu cubbuu keenya baadhateemi? Eeyyee. Kanaafuu cubbama kaa cubbuu qabu moo qabu cubbuu waliin guurratee jiraami? Cubbuu keenyaaf Kiristoos fannifame kaa. Okay, cubbuma yakka maal dalagee fannifame Yesuus? Anaaf si'iif kaa. Eenyu anaaf si maal haa taanuuf? Oduu Waaqayyo biyya lafa kana dhufeeti araara nu buusuudha baateeti nuti yoo tana jiraan dalagine. Waaqayyoon lafa dhufu qaba. Waaqayyoon lafa okay bara Salamoon, bara Daawit, bara Isaaq Waaqayyoon lafa dhufaa ture. Amma Abu Muaz bishaan waliin qalladdan yeroo baay'ee dhagaa. Garuu hangafni nabi Adam garuu nabiyyoota Rabbi keessaa akkuma Quraanni jedhutti akkuma isin laaltanittu nabiyyiin dinqii Yesuus caalaa hojjete jira. Ni jira waan Museen dalagee Yesuus hin dalayne. Museen bishaan bahara bakka lamatti bahara si adda baase Yesuus baase. Yesuus Holdan nama lamanatti hin ta'ina isa jedhe waan Yesuus waan Museen dalagee Yesuus hin dalayne waan Yesuus dalagee Museen hin dalayne waan Abrahaam dalagee Museen hin dalayne waan Yesuus dalagee waan Nabi Muhammad dalagee Yesuus hin dalayne. Nabiyyoonni hundi jaarraa dhufan dinqii adda addaatiin dhufan. Museen uleedha bofatti jijjiire Yesuus jijjiire. Maqaa Yesuusiitiin ni bisu. Holdan. Museen bofatti jijjiiruu miti. Du'aa guyyaa sadii. Ansan siin hin jenne. Yesuus Kiristoos ulee bofatti jijjiire. Du'aan kamne? Meedhaa waan isin hin jedhe bar eenyu marree godhe hin godhe waan Yesuus godhe tan Museen hin godhe ni jira waan Museen godhe Yesuusis hin godhe kanaafuu eenyutu eenyu caala. Ulee bofatti jijjiiruun jaarraa ammaa kana maajikiin illee hin jijjiiran garuu maajikii misan maajikii kanaaf maajishiin nama du'aa kaasuu jiran kunoo hin kaasan. Hin kaasan. Okay, mee Itoophiyaa keessa galgala kanan kiristaana siitaa namuma tokko raajiin masarat raajoonni isin raajjettanii nama tokko Itoophiyaa keessa du'a kan deebi nama tokko naafidi osoo kiristaanni raajii nama kaasuati akkoo isaatiif hidda dhaloota isaa hunda hin kaasa soba bar wallahi soba. Okay, nama tokko ka biyya lafarraa boqotee
deebise nama tokko naa himi tokko aandi sau bicha ነው tokko miti baay'eetu jira nama tokko naa himi naan fida naan afeera boru eenyu hedduutu jira tokko si jedhe lubbuun keessaa bahe kadde okay hayyesi wasi gaafadha dhabbadu akkoon ta'e ni jirti akkoon ta'e hin jirti akkoon ta'e jirti okay akkoon haati akkoo ta'e jirti hin jirti eessa jirti hinduuti deebisa maan deebisne eentu deebise raajii masaratiif takka ati kiristaanni maa isiniif hin deebisne dhalateen jiru yeroo san dhalateen jiru garuu okay hayyee holdan waasin jedha waan ni file salphisuuf hin jedhin haa caaluun hin jira bara haa caaluu jira moo hin jiru inni jira maal haa caaluu maaf nu hin deebifne akka oromoon boochu namni yoo amane fayya haa caaluun hin amanne aca'ee oh okay nama falmataa sabaati malee falmataa amantiiti holdan paastara du'eesiimu paastara dhukkubsate paastara du'eesiimu daaqamata hindua okay maa hin deebisne walda maa hin deebisne hindua namni anillee du'a isinillee duuna gar guyyaan isaa yoo ga'e hindua garuu nama tokko waan okay raajiin abbaasaa maan deebisne okay holdan raajii masarat abbaasaa maan deebisne abbaasaa abbaayenu abbaa isaa kan boqote guyyaa isaattu ga'eera guyyaan du'a guyyaa isaa nama geessan kan okay yesuus kristos nama boolla keessa jiru kaase moo nama lafarra jiru kaase kabiyyee boolla keessa guyyaa sadi buleeyyuu kaase maaliif abbaa isaa maaliif kaaf alazari maaliif kaaf abbaa ofii masarat Masarat abbaa isaa guyyaa isaattu gaheeraaf guyyaan rabbi isaa waan okay kami ka inni kaasu duba kan hundi isaatu guyyaan gee boqota gaafii bareeda ishi nama tokko taateen tokko gaafa uumamu rabbi angoo isaa mul'isuu fi wanta tokko raawwata mara abona umara nama raajii kaase raajii masara okay raajii masara nama du'e ni kaasa maqaa yesuusiitiin kaasa ni kaasa insin jedhe eenan jedhe ito ni kaasa mon kaasu maqaa yesuusiitiin kaasa maqaa feete maqaa bumuwaasi yoo fedhe maqoo fedhe ni kaasa maqaa yesuusiitiin unkaan du'e hakka dan jedhe hayyee maqaa yesuusin ni kaasa nama tokko ka inni kaase waldaa isaa keessa nama waldaa isaa keessaa boqote 50 si fiduu danda'e nama waldaa isaa keessaa boqote maan kaase nama tokko nama inni kaase tokko na kaasee waldaa deebise tokko na himi na dhageeffadha inni mataan isaa du'uu danda'a na dhageeffadha aboo du'uu nama waldaa isaa keessaa dhukkubsatee waggaa meeqa algaara dhukkubsatee du'e maaliif hin deebisne inni guyyaa waamicha isaattu ga'eeraaf deeme ka deebise isuma san maan deebisne kam inni maan deebisne raajii gate hin danda'u kana inni na dhageeffadha allaqee hin danda'u na dhageeffadha hin deebisu ka dhumatee bar hin deebisu naan jette maali waan hin deebisu naan jette kun dubbii sobaat kiristaanni ifisho dubbii sobaat kiristaanni silaa nama du'e deebisanii paastoroonni deebisanii jaartii ofii ilmo ofii abbaa ofii akkoo ofii firoottan ofii ollaa ofii deeffatan soba lukkuu takka deebisuu hin dandeenye mixii takka akkas miti amen akkas miti na dhageeffata namni waamichi isaa gahee du'ee hin deebi'u mixiinuu hantuunuu guyyuma isaatiin harka isaatiif angoo isaa mul'isuudhaaf hin ajjeesa hujii harka kootii mul'isuudhaaf okay raajiin okay si gaafadha raajiidha jettee amantaami masarat lukkuu takka nama boqote tokko ka inni kaase naa himuu dandeessa moo hin dandeessu dhibba tokko miti eenyu maannoo so baay'eedha kun baay'ee aboo himi maqaa isaa himi boruu gartee maxxanseen fida himi maqaa eenyu nama inni du'a kaase maqaa isaatu naa himi ganda inni du'a irraa kaase amma nama deebis dinqii ija keessan hin argitanitti maaf hin amantan aboo soba dhiisinurraa soba kun soba atu of sobu jirta islaaman soban jedhin of sobu jirta wallahi lazim nama tokko naa himi bijaarraa 21 jira laayifi fideen dubbisa nama inni bara inni deebise nama tokko lukkuu takka ta duute deebise inni raajiin masara kun baay'eetu jira eenyu lakkoofsan qabu naan jette an lakkoofsan isin gaafadhe nama tokko naa hima aboo ijji jaalala maybe isinin se ati duutee kaate anuma jedhe ka ana jedhe hinduun kanaafuu kap eenyu ree eenyu kumaatama kun okay waan si himu
wangeelli akka jedhu raajoonni sobduu maqaa kootiin hin dhufan jedhe rasuul Yesuus Kiristoos. Raajii masala raajii sobduudha moo raajii dhugaati? Eenyu? Yesuus Kiristoos Maatiyos keessa raajoonni sobduu maqaa kootiin yaa gooftaa maqaa keetiin dinqii raawwannee jirraa miti jedhan jedhe. Maqaa akkanatti raajoonni sobduun islaama keessa jira moo kiristaana keessa? Kiristaana keessa jira moo kiristaana keessa illee jira? Okay, masara raajii sobaati moo raajii dhugaati? Islaamni raajii qaba islaamni? La, sheni sobaan jira. Sheni sobaan jira. Sheni jenne Yesuus Kiristoos raajota sobduu jedhe. Maqaa kootiin dhufan jedhe. Islaama keessa moo kiristaana keessa? Waldaa keessa moo masjida keessa jiran? Ayyee bareeda gaaffii bareeda. Raajota sobduu jechuun raajoonni masjida jiran amma. Raajii jechuun gama biraatiin raajiin qulqulluun jirti ka sagalee waaqaatiin deemu. Aansaan seenin jenne. Dhaggeeffadhaa. Kun ammoo sobduun jirti. Muslima keessa illee jira. Raajiin aboo sheekasi. Sheekni maqaa musliimaatiin imaamaa baratee dindii baasaa ani akkana jedhu no Yohan qoyante Suuta hin mirqaane. Yohan isin afur tokko ban naafi dubbisa. Afur tokko. Wallahi. Ustaz saja gedda san gaafat lisa saja gedda ajje samana kan kafni. Allahu akbar. Esaka. Okay tok. Yesus yommus Yohannis irra kan caalu bartoota dabalachaa cuuphaas akka ture warri Fariisota dhaga'uu isaanii Yesuus hin barree jedhe. Yesuus dubartoota Samaariyaa jedha Yohannis ustaadha kana. Mee ustaadha itti fufaa makriba salaataa fakkaani. Salaanni cigaa. miliqin. Amma Gaafuma fedha naa fidan. Maan meessirta? Jira si jennaan itti fufi. Yohannis isin afur tokko dubbisime maal ta'e? Yohannis afur tokko waan biraa dubbata. Maatiyos irra jira. Maatiyos boqonnaa 20. Raajonni sobduun jedhame hankoorra akkas jedha baraabdi. Yohannis moo? Yohannis boqonnaa afur waan biraasa. Waa barattoota wajjin kan faa dubbata. Kiyya raajonni sobduun jedha akkam gaa? jira. Maame sirri jira. Yohannis maa? Qoomee ilaala. Wallahi qoy sii dubbisaa kuno. Sii dubbisaa qoy. Okay. Bisha. Wayyee Nagaan sifataa akkami? hunduma kennaaf haa ta'u. Nagaami? Nagaadha gooftaan alfaatu. Ameen.